Jireenya eebbisa. Biyya wallaggaan eebbisa. Mandaroota Jireenya jiran eebbisa. Maqaa abbaan gadi bakka qulqulluutti jireenya jiran eebbisa. Biqila muka jiran eebbisa. Faala baddaa. Harka keessanitti qaba Abrahaamiin eebbisiitti jira. Atau korora pusin dandau. Hindi patus. Wasi kau. Engkau Kau semua tambah dia. May makakaba isu makabano desa isu makamasa isu. Bukan sa mga kayo. Gooftaa Yesuusiin sagalee Waaqayyoo keessaa nan dubbisaa. Qolaasaayis boqonnaa 1 lakkoofsa 10 irra kan jiru. Jireenya Gooftaadhaaf ta'u jiraachuu, yeroo hundumaa waan isatti tolu gochuu, jireenya gaarii ta'e hundumaatti ija godhachuu, Waaqayyoon beekuutti guddachuu akka dandeessaniif kadhachuu keenya jedha. Dubbii kana Waaqayyo akka nutti dubbatuuf Waaqayyoon olii wajjin hin kadhanna. Yaa Waaqayyo abbaa keenyaa Gooftaa Yesuus Kiristoos guddifnee baay'ifnee si galateeffanna. Araara kee barjummaa kee tika kee waa kee geggeessaa kee hundumaaf barruun harka kee waan nu baateef ayyaanni kee waan nu wajjin ta'e hundumaaf maqaa Gooftaa Yesuus Kiristoosiin galanni siif haa ta'u. Yaa Waaqayyo maqaan kee haa eebbifamu. Ulfaadhu bara baraan nagaatti waan nu eddeef waan nu tursite waan nu wajjin taateef maqaan kee haa eebbifamu. Yaa Waaqayyo Gooftaa amma sagalee kee dubbachuudhaaf jenna. Waan nu sagalee kee nama dubbannu kan sa'aatiif daqiiqaa kana jalqabee maqaa Gooftaa Yesuusiin sagalee kun ittiin jireenya bara baraa akka dhaalu ittiin hidhaan keenya akka hiikamu ittiin waanjoon nurra jiru akka cabuuf jaalala kee haa ta'u. Humni sagalee kee mormu, humni saba kanaa mormu, humni jireenya isaanii mormu maqaa Gooftaa Yesuusiin sa'aatii kana jalqabee irraa rukutamu. Maqaa Yesuus Kiristoos nama Naazreetiin namoota amma dubbii kanaa wajjin dhaga'aa jiran ta'anii yaa Waaqayyo Gooftaa maccaa karaa foddaa televiizyinii TV kakuu haaraa kana ilaalaa kan jiran maqaa Gooftaa Yesuusiidhaan isaanii haa hiikamu. Balballi isaanitti cufame haa banamu. Yaaddoon isaanirraa lafaa dhawu. Yaa Waaqayyo namoonni rakkina qaban, namoonni ba'aa qaban, namoonni yaaddoon isaanitti ulfaate, namoonni jireenya sigiigii kee jiran maqaa Gooftaa Yesuusiin haa ba'an isaanirra jiru haa hiikamu. Maqaa Gooftaa Yesuusiin namoonni dhukkuba adda addaan cinqamaa yaaddoo jala jiran bu'aa kan deeman aadaa kan deeman maqaa Gooftaa Yesuusiin yeroon kun yeroo furmaata isaanii haa ta'u. Sa'aatiin kun sa'aatii isaan itti furaman haa ta'u. Sa'aatii itti dhaan keessirraa hiikamu haa ta'u. Yeroo tamma dubbii Waaqayyoo dhageessu sa'aatii itti ammatti dubbii Waaqayyoo dhaga'aa jirtu kun maqaa Gooftaa Yesuusiin sa'aatii itti dhaan kee hiikamu. Sa'aatii itti waanjoon sirraa cabu maqaan Yesuus maqaa hiikamsaati. Sirrattan dubbadha sa'aatii kan sirrattan raaja sa'aatii kan maqaa
Yesuusin hidhaa kee hiikkadhu ka'i. Maqaa Yesuusin rakkina kee ofirraa gati ka'i ijaajji. Maqaa gooftaa Yesuusin dhibeen kee sirraa furamu. Maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosiin jedheera. Sa'aatiif daqiiqaa kana jalqabee waanjoo ba'aa sirra jiru kan rukutame haa ta'u. Dhukkuba kee waggaa dheeraa, dhibee kee waggaa dheeraa irraanfadhu. Maqaa Yesuus Kiristoosiin balballi sitti cufame haa banamu. Yaaddoon kee sirraa lafa haa dha'u. Maqaa Yesuusin humni si lolu, humni mana kee danqu, humni jireenya kee danqu. Maqaa Yesuus gooftaan sirraa kan cabe haa ta'u. Ameen. Sagalee Waaqayyoo guyyaadhaa kan waliin ilaallu Qolaasaayis macaafa qulqulluu keessaa Qolaasaayis boqonnaa 1 lakkoofsa 10 kan jiru walii wajjiniin ilaalla. Innis inni akka mata dureetti kan fudhadhe jireenya Waaqayyootti tolu jiraachuu. Jireenya Waaqayyootti tolu maa'in jireenya Waaqayyootti tolu. Jireenya Waaqayyootti tolu jireenya isa gammachiisu. Iddoo maa keessatti irra deebi'ee dubbisi akkas jedha. Jireenya gooftaadhaaf ta'u jiraachuu yeroo hundumaa waan isatti tolu gochuu jedha. Jireenyi Waaqayyootti tolu maa'in jireenyi Waaqayyootti tolu jireenya isa gammachiisu. Abboommota isaa eeganii jireenya Waaqayyoon kadhachuutti cimanii Waaqayyoon eeggachaa jireenya Waaqayyoon gammachiisu. Jaalala Waaqayyoo raawwatanii waan Waaqayyoo hojjetu waan inni hojjetu hundumaa duukaa bu'anii Waaqayyoon kadhachuudha. Jireenyi Waaqayyootti tolu jireenya abboommii isaa eeguudha. Jireenyi Waaqayyootti tolu maa'in jireenya mana isaa keessa deddeebi'uudha. Kadhachuudha Waaqayyoo wajjin jiraachuudha. Jireenya haaraa isaa wajjin jiraachuudha. Namni Waaqayyoo gaafa dubbatu jireenya Waaqayyootti tolu jiraachuun attamitti danda'ama? Jireenyi Waaqayyootti tolu akkaataan jiraachuun attamitti danda'ama? Waan jiru irratti olii wajjin ilaala. Jireenya Waaqayyootti tolu jiraachuudhaaf attamitti akka hin danda'amu? Inni tokkoffaan jireenya Waaqayyootti tolu jiraachuudhaaf amantiidhaan jireenya Waaqayyootti tolu jiraan. Amantiidhaan hin amannaa jechuudha. Waaqayyootti amanna. Waaqayyo malee karaan hin jiru. Sagalee Waaqayyoo keessatti karaan jireenyi dhugaan anaaye. Kanaaf isa karaa ta'e, isa dhugaa ta'e, isa jireenya ta'e isatti waaman. Ilma Waaqayyoo Yesuus Kiristoositti waaman. Waan nu rakkise hundinuu, waan baanutti ta'e hundinuu nurraa kaafamaa jechuudha. Ilma Waaqayyoo Yesuus Kiristoosiin malee daandiin jireenyaa akka hin jirre sagalee Waaqayyoon dubbata. Balballi isaan banama. Wanti nama danqe hundinuu maqaa isaatiin namarraa ka'a. Maqaa Yesuus maleessa maqaan fayyinaa maqaan hiikamsaa tokko hin jiru. Kanaaf warri maqaa isaatti amanan hundinuu waanjoo rakkinaa jala hin jiran, waanjoo dhukkubaa jala hin jiran, waanjoo gidiraa jala hin jiran. Kanaaf maal jireenya Waaqayyootti tolu jiraachuu qabna. Warri eenyutti waamamne, warri Kiristoositti waamamne, warri isatti amanan, warri waamicha qabnu eenyu biraa? Gooftaa keenya Yesuus Kiristoos biraa. Warri waamicha qabnu jireenya Waaqayyootti tolu jiraachuutu nurra jira. Jireenyi Waaqayyootti tolu jireenya amantiiti. Jireenya amantii gooftaa keenya Yesuus Kiristoositti amanuudhaan jireenya Waaqayyootti tolu jiraan. Jireenyi Waaqayyootti tolu jireenya isa gammachiisu jiraachuudhaaf inni tokkoffaan maal gochuu qabna? Waaqayyootti amanuu qabna. Yeroo sana maal ta'a? Yeroo ni Waaqayyootti amanu, yeroo ni ba'aa keenya tunurraa lafadhaa, waan nu qabe tunurraa hiikama, waanjoon nurra jiru tunurraa caba. Jireenya Waaqayyootti tolu gaafa nu jiraachuu jalqabnu yaaddoon nurra jiru gidiraan keenya, rakkinni keenya, dhiphinni keenya kaleessaa waan nu danqu kaleessaa nurraa lafadhaa. Maqaan Waaqayyoo haa eebbifamu. Kanaaf jireenya Waaqayyootti tolu jiraachuu qabna jechuudha. Namni hundinuu iddii gara waan Waaqayyoo dhufe, iddii gooftaa wajjin jireenya jalqabe, jireenya Waaqayyootti tolu jiraachuutu sana jira. Har'as dhaamsan isinii qabu. Waaqayyootti amantanii jireenya gooftaa wajjin jiraachuudhaaf eegaltanii haalli hundumtuu kan isinii mijachuu didee kan isin dhabu. Jireenya Waaqayyootti tolu jiraadhaa. Waan mijachuu didee isaan mijata. Wanti nama danqe hundinuu isaan ka'a. Warra Waaqayyootti amanan yennaa fakkeenya fudhannee ilaalle Meeshaak Saadiraaq Abdiineegoo Waaqayyootti amantii guddaa qabaatani. Waaqayyootti amanani. Waaqni isaanitti amanan immoo abidda irraa dhaamse, abidda irraa gamgode, abidda boba'aa wajjin abidda lixe. Meeshaak Saadiraaq Abdiineegoo wajjin har'a sittan dubbadha. Jireenya Waaqayyootti tolu yoo jiraan jarri sun Meeshaak Saadiraaq Abdiineegoo mootichi naaf sagadaa gaafa Nabukadnezar jedhe. Nabukadnezar sagaduu didani. Waaqa isaan waame beeku waan ta'eef jireenya Waaqayyootti tolu filatan. Jireenya Waaqayyootti tolu jiraachuu jalqabani. Jireenya Waaqayyootti tolu yeroo isaan jiraachuu jalqabani jireenya Waaqayyootti tolu akka isaan hin jiraanneef Nabukadnezar isaan danqe. Har'a waan si danqu jiraachuu danda'a jireenya Waaqayyootti tolu gaafati jiraatu. Har'a waan gufuusitti ta'u jiraachuu danda'a jireenya Waaqayyootti tolu gaafati jiraatu.
harrawaan baasif ta'u jiraachuu danda'a. Gaafa jireenya Waaqayyootti tolu jiraatu maqaa goofticha Yesuusiin sirrattan dubbadha. Wanti gaafa jireenya Waaqayyootti tolu jiraatu akkati jireenya Waaqayyootti hin tolle akkati jiraattuuf wanti gochuu barbaadu yennaa jiraatu haala hundumaa isa danqe hundumaa gadi qabee ganama kana yeroo kana sa'aatii ati tamma dubbii Waaqayyoo dhagaa jirtu abidda boba'aa kam dhaamsee hirreef jabinni hirree Waaqayyoo jabinni aangoo Waaqayyoo si wajjiniin ta'a. Wanta si danqe hundumaa kiyaasi baas sababiin isaa maali? Meeshaa Saadiraaq akka Abdiineegoo fa'aa wajjin Waaqayyo wajjin ta'eera. Maqaan Waaqayyoo haa eebbifamu. Kanaaf jireenya Waaqayyootti tolu jiraatan eenyu fa'aa? Meeshaa Saadiraaq akka Abdiineegoo fa'aa akkasuma macaafa qulqulluu keessaa Daani'eelin fakkeenya fudhannee ilaaluu dandeenya. Macaafa Daani'eelii mootiidhaaf gugguufuu dide jireenya Waaqayyootti tolu jiraata garuu mootichi naaf sagale biratti foon muran biratti cooma murani lakkisaa Waaqayyo koo sana waame waaqessaa gooftaa koo sana waame waaqessaa sababii Waaqayyootti amaneef murtoo jajjabaatu irratti ta'e boolla leencaa kee bu'e iyyuu hin nyaatamne har'a jireenya Waaqayyootti tolu jiraata ta'u ta'e waan si nyaachuu barbaadu si nyaatu sirrattan dubbadha si nyaatu. Sirrattan raaja sa'aatii kana sirrattan hima maaliif waaqni Saadiraaq waaqni Abdiineegoo fa'aa waaqa keenya waaqni Meeshaak Saadiraaq waaqa keenya waaqni Daani'eel waaqa keeti sodaachaa kan jirtu haala amma boba'aa jiru laaltee qilleensa amma ka'e laaltee bubbee amma bubbisaa jiru laaltee sodaachaa kan jirtu hin sodaatin siin jedha sagalee Waaqayyoo hin raafamin siin jedha sagalee Waaqayyoo maaliif jireenya Waaqayyootti tolu yoo jiraatte abiddi boba'aa jiru kun sin gubu. Sirrattan dubbadha jireenya Waaqayyootti tolu yoo jiraatte wanta amma afaan sitti manu kun si liqimsu. Haleluuyaa ameen. Jireenya Waaqayyootti tolu warra jiraatan jireenya Waaqayyootti tolu warra jiraataniif Waaqayyootu gaaddisa isaaniiti Waaqayyootu gaachana isaaniiti. Harrayyuu sirrattan dubbadha haala si danqe keetti jireenya Waaqayyootti tolu yoo jiraatte wanta amma si danqaa jiru kun maqaa goofticha Yesuusiin miilla kee jala gala. Irra dhaabatta guyyaan ga'eera irra ijaajjita guyyaan dhufeera. Wanta ittiin boba'ee dhaguma jettu kun sin gubu wanti kun ittiin hambada na balleessa wanta jettu kun sin balleessu maqaa Waaqayyoo sirrattan hima si balleessuu hin danda'u. Waaqayyootu gaaddisa keeti Waaqayyootu gaachana keeti. Jireenya Waaqayyootti tolu garuu jiraan har'a waan asii dhaamsaa asii qabu. Jireenya Waaqayyootti tolu warra jiraataniif Waaqayyootu lolaadha. Waaqayyo immoo Waaqa lolaadha. Maqaan isaa maqoota hundumaa irra caala. Kanaaf maal ta'e jireenya amantii qabu jiraadhu. Jireenya Waaqayyootti tolu jiraadhu. Umurii ammasii kenname kanatti jireenya Waaqayyootti tolu yoo jiraan bubbee kee kan gab godhu mana kee irraa isa. Lola kee kan mana kee irraa dhaamsu isa. Gidiraa jireenya kee irratti wallaansoo ol qabe. Wanta kee hambaa ittee yaan sa guuboo rakkinaa sitti ta'e sa mana kee gadi qabe sa dhala kee gadi qabe sa jireenya kee gadi qabe sa ikonoomii kee gadi qabe sa namummaa kee gadi qabe Waaqayyo sirraa lafaan dha'a. Haleluuyaa sirraa lafaan dha'a Waaqayyo hin sodaatin sagaleen sii qaba sa'aatii kana sodaachaa kan jirtu jireenya Waaqayyootti tolu jiraadhu malee Waaqayyo lolaa keeti Waaqayyo falmaa keeti. Waaqayyo gaachana keeti Waaqayyo warra isatti amanan hundumaaf hin lola. Kanaaf abboommi isaa raawwachuudha inni itti aanu abboommota isaa raawwachuudha. Phaawulos gaafa Ximitiyoositti hin gorsu akkas jedha. Ximitiyoos eessa tokkoffaa boqonnaa 6 lakkoofsa 11 irra kan jiru sagalee Waaqayyo akkas jedha. Ati garuu yaa nama Waaqayyoo kana hundumaa irraa fagaadhu. Qajeelinaaf akka nama Waaqayyootti jiraachuudhaaf amantiidhaaf jaalalaaf obsaaf gara laafummaadhaaf dhama'e. Lakkoofsa 12 irra kan jiru immoo akkas jedha. Wallaansoo amantii isa gaarii sana jabeessi qabi. Jireenya bara baraa harka kee keessa galfadhu. Isaaf waamamte hoo dhuga baatuu baay'ee duratti amantii kee bayeessa gootee beeksiftee taa'e. Maaliif akkas jedha beektu? Dubbii Waaqayyo akkas jedha. Namoonni yeroo sana gara yaada garaa isaaniitti dubbii Waaqayyoo irraa yeroo isaan garagalan yeroo isaan dubbii Waaqayyoo dhiisanii gara yaada isaaniitti deebi'an Phaawulos Ximitiyoositti hima.
ati kana hundumaarraa fagaadhu. Qajeelinaaf akka nama Waaqayyoon jiraachuuf ta'utti jiraachuudhaaf dhamay. Obsa qabaadhu. Ati maaliin waamamte? Wallaansoo amantiif jireenya bara baraa immoo harka kee galfadhu. Dhalli namaa kan inni waamameef waamichi gooftaan keenya Yesuus Kiristoos biyya lafaa keessatti nuu godhe jireenya bara baraati. Ati biyya lafaa kanarratti nuu darbee biyya lafaa kanarratti nuu mijatee jireenya bara baraa keessaa iddoo hin qabnu ennaa ta'e bu'aa tokko nuu buusuu hin danda'u. Har'a maqaa Waaqayyootiin isinitti hima. Waamichi isin waamamtan waamichi waldaan kiristiyaanaa qulqullootaaf gochaa jirtu itti lallabaa jirtu wangeelli mootummaa Waaqayyoo kan lallabamaa jiru gara jireenya bara baraatti namoota waamuudha. Jireenya bara baraa keetuu hin jiru, dullumi hin jiru. Jireenya bara baraatti Phaawulos akkana Ximotewosiin jireenya bara baraatti galuudhaaf dhamay. Dhuga baatota baay'ee irratti isa beeksisi. Isa himi waa'ee isaa dubbadhaa. Har'a biyya lafaa keetti kan waamamtan firoottan ko dubbii dhugaa kana himaa jirtu. Jireenya Waaqayyootti tolu jiraachaa jirtu. Har'a sagaleen isinii qaba. Jireenya Waaqayyootti tolu jiraadhaa. Rakkinni keessa isinirraa lafadhaa. Hiyyummaan keessa isinirraa hiikama. Warra jireenya Waaqayyootti tolu jiraataniif kan lolu Waaqayyoodha. Maqaan qulqulluu Israa'el haa eebbifamu. Har'a Waaqayyo mana kee bakka dubbatu barbaadda yoo ta'e, har'a Waaqayyo dhala kee bakka dubbatu barbaadda yoo ta'e, jireenya Waaqayyootti tolu jiraan, jaalala qaban, obsa qaban. Namoonni baay'een jaalala hin qaban. Waldoonni kiristaanaa baay'ee waldootaaf jaalala hin qaban. Tajaajiltoonni tajaajiltoota akka isaaniif jaalala hin qaban. Jaalalli iddoo hin jiru. Phaawulos gaafa dubbata akkeedha. Ani dinqii gurguddaa godhee wantoota baay'ee hojjedhee jaalala hin qabu ennaan ta'e ani akka dibbee kilichi yookiin dibbee koshkoo jedhu hin ta'e jedha. Jaalalli iddoo olaanaa qaba. Eessatti? Biyya irratti, waldaa kiristaanaa keessatti, namoota Waaqayyoo gidduutti jaalalli iddoo guddaa qaba. Har'a namoonni jaalala dhabdanii jirtan gara jaalalaatti deebi'aa. Gara tokkummaatti deebi'aa. Waaqayyo jaalala barbaada. Waaqayyo tokkummaa siraa barbaada. Jireenya isaa wajjin akka jiraattu barbaada Waaqayyo. Jireenya isaa wajjin. Jireenya Waaqayyo wajjin jiraachuudhaaf nama meeqatu dhamaa jira laata? Jireenya Waaqayyotti tolu jiraachuudhaaf nama meeqatu abdii Waaqayyoon eeggachaa jira laata? Yesuus Kiristoos hin dhufa. Jireenya Waaqayyotti tolu jiraachaa jirtu. Jireenya Waaqayyotti tolu jiraachaa jirtu saba Waaqayyo. Jireenya Waaqayyotti tolu. Nama meeqa laata jireenya Waaqayyotti tolu kan jiraatu? Garaa Waaqayyoo kan gammachiisu nama meeqa laata? Inni Waaqayyo barbaadu jireenya isatti tolu jiraachuu barbaada Waaqayyo. Jireenya isatti tolu. Jaalalaan, obsaan, jaalalaan, obsaan jireenya Waaqayyotti tolu jiraachuu. Jireenya Waaqayyotti tolu gaafa jiraannu, jireenya Waaqayyotti tolu gaafa jiraannu, jaalalli isaa nu keessa gaafa jiraatu, karaa hundumaa akka milkoomnu nu taasisa. Jireenya Waaqayyotti tolu gaafa jiraannu, maal nu godhaa? Karaa hundumaa akka milkoomnu nu taasisa. Karaa tokko duwwaa miti. Karaa hundumaa akka milkoomnu nu taasisa. Karaa hundumaa, karaa tokko duwwaa miti. Karaa hundumaa akka milkoomnu. Jireenya Waaqayyotti tolu gaafa jiraannu. Roomaa boqonnaa 8 lakkoofsa 28 nan dubbisa. Roomaa boqonnaa 8 lakkoofsa 28. Waaqayyo warra isa jaallatan karaa hundumaa gargaaree gara gaariitti isaan hin geessa. Isaan warra akka akeeka isaatti waamamanidha. Ameen. Warra duraan dursee beekumsa isaatiin fo'ate fakkaatti ilma isaa isa obboloota baay'eedhaaf hangafa ta'uuf jiruu akka ta'ani yaadaan isaan qabe. Warra yaadaan isaan qabe immoo waameera. Warra waame immoo qajeelota isaan godheera. Warra qajeelota godhe immoo ulfinaan isaan ga'eera jedha. Akkas jedha. Karaa hundumaa akka nu milkoomnu taasisa sagalee Waaqayyoo. Yoo yeroo nu jireenya isatti tolu jiraannu karaa hundumaa akka milkoomnu, karaa hundumaa akka milkoomtu barbaaddaa. Karaa hundumaa milkaa'u barbaaddaa. Yaa warra teessanii karaa foddaa televiiziyoonii ilaalaa jirtanii karaa hundumaa akka milkooftan barbaaddu.
jireenya waaqayyootti tolu jiraadhaa. Yoo jireenya waaqayyootti tolu jiraattan karaa hundumaa akkasi milkooftan isin godha Waaqayyo. Waan hundumaatti namoonni baay'ee ani waamameera, ani kakuu dhaga'eera, kakuun naan raawwanne jedhu. Kakuu waa inni raawwachuu diduufi nuti akka jaalala waaqayyootti raawwatu jireenya waaqayyootti tolu hin jiraannu kanaaf. Kanaaf haalli yeroo baay'ee nutti cufama. Kanaaf inni nu yeroo baay'ee yaallee dadhabna. Kanaaf haalli yoo nutti toles nutti badees hin waamamne waan ta'e jireenya waaqayyootti tolu jiraachuutu nurra jira. Maqaan isaa maqaa keenya irratti dha'ameera waan ta'e gara Yesuusitti waamamneerra waan ta'e faarfannaa baacaa tokkotu na dhiba. Akkas jira baacaan gaafa faarfatu hin deemu eessan nagaddoo koo gadhiise jedha. Hin deemu jedha. Hin deeminaa haalli yoo ulfaateeyyuu hin deeminaa amantaa jireenya waaqayyootti tolu jiraadhaa. Lafumatti jirtutti waaqayyo ala geeddara. Iddoomatti jirtutti waaqayyo sitti geeddara. Hin deeminaa warra waame ulfinaan geedha. Waamamtii ette yoo ta'e ulfina uma geessa. Waaqayyo si waame yoo ta'e ulfina hin hankaattu. Hin deeminaa hambaa qomi immoo akkas jedha. Hoomiin na dhaabadheen isa eeggate. Iddoo manni si dhaaban jireenya isatti tolu jiraadhu. Ani mata duree koo gad hin dhiibne. Jireenya waaqayyootti tolu jiraachuu. Jireenyi waaqayyootti tolu maali? Jireenyi waaqayyootti tolu qabxoota baay'eedhaan ilaalla gara fuulduraatti tooraan. Jireenya waaqayyootti tolu. Waamamnee kakuun amma ammaatti nuun raawwatin eeddanii deemtu yoo ta'e jireenya waaqayyootti tolu jiraachuu dadhabdu yoo ta'e rakkisaadha jireenya keessan boriif. Nuyi waamamnee rakkatti dhiibnu qabnu. Hin deemu jedhe baacaan. Hin deeminaa. Gadhiiftanii hin deeminaa. Yohaannis mana hidhaa kee taa'ee keele. Simoo kan biraa eeggannu laate saba gooftaa hidhameera. Yohaannis kun waa'ee Yesuusiif hidhame. Simoo kan biraa eeggannee dhaqaa gaafadhae mana hidhaa kee taa'ee itti dhaabe. Inni immoo dinqii gurguddaa godhee maraakilii gurguddaa godhee namni waa'ee koo abdiin kutanne gammachuu attamii qaba laatee dhaqaatti naa himaa. Hin deeminaa. Utuu faarfattanii warri iddoo keessan gadhiiftan. Utuu lallabdanii warri iddoo keessan gadhiiftan. Hin deeminaa deebi'aa isiniin jedha Waaqayyo. Jireenya isatti tolu jiraadhaa. Iddoo keessan gad hin dhiisinaa. Haalli yoo addaa'e. Jireenyi yoo addaa'e. Jireenya Waaqayyotti tolu jiraachuu akka dandeessaniif Waaqayyo ayyaana isaa isiniif haa baay'isu. Waaqayyoon galateeffanna. Yaa Waaqayyo galanni siif haa ta'u. Bara baraan maqaan kee ulfaatu. Dubbii nutti dubbatteef eebbifame. Amma sagalee kana kan dhaga'an ittiin manni isaanii akka geeddaramu. Ittiin jireenyi isaanii akka jijjiiramu. Maqaa gooftaa Yesuusiin jaalala kee haa ta'u. Maqaa gooftaa Yesuusiin jaalala kee haa ta'u. Maqaa gooftaa Yesuusiin jaalala kee haa ta'u. Namoota kana hidhaan isaanii haa hiikamu. Namoota kana waanjoon isaan irra jiru haa cabu. Namoota kana rakkina isaanii haa irraanfatani. Dhukkuba isaanii haa irraanfatani. Maqaa Yesuusiin haa irraanfatani. Haa irraanfatani. Haa irraanfatani. Amma maqaa gooftaa Yesuusiin karaa foddaa televiizyinii TV kan kuwaaraa kan ilaalaa kan jiran ba'aa isaan irra jiru gatanii of kaa'anii haa dhaabbatan. Siree dhukkubaa kee haa kaa'aa dhaabbadhaa. Hiyyuma kee haa kaa'aa dhaabbadhaa. Nagaddee balballi kan sitti cufame baneera. Hojjettee balballi kan sitti cufame baneera. Maqaa gooftaa Yesuusiin baneera sirratti. Baneera balbala eebbaa. Cufeera balbala dhukkubaa sirraa. Cufeera balbala hiyyumaa sirraa. Balbala eebbaa baneera. Maqaa gooftaa Yesuusiin sirratti hojjetu. Ameen. Ameen. Waaqayyo gooftaan isin haa eebbisu. Sagalee Waaqayyoo kan guyyaa irraasuma irratti xumurraa. Akkuma kana TV mo'aa Waaqayyo isaan haa eebbisu. Hojii kana TV isaan irratti nu dabarsaa jiranii. Waaqayyo isaan haa eebbisu isaaniin jenna. Akkuma kana daawwattoota TV kakuwaaraa Waaqayyo isin haa eebbisu. TV keenya do'achuu hin irraanfatinaa yookiin hin dagatinaa. TV keenya TV mo'aa waliin ta'uudhaan dabarsuu itti jalqabee bubbulee jira. Kamisa sa'aatii tokkoof walakkaarraa galgala keessaa jechuudha.
aduu kamisaa galgala keessaa sa'aatii tokko walakkaadhaa jalqabee dabarsaa. Jimaata ganamaa sa'aatii 3 walakkaa kaasee dabarsuu eegala. Akkuma gada facaasaa waaree booda sa'aatii 8 jalqabee TV mo'aa waliin dabarsaa jira. Akkuma kana achirratti fayyisuurree Waaqayyoo namoota rakkina adda addaa jalaa ba'anii dhugaatii gurguddaa achirratti argachuu dandeessu. Kamisa galgala hordofuudhaan nuu bilbiluu yaada nuu kennuu hin dagatinaa. Iddoon itti argama keenya magaalaa Najjoo ganda duwwaa tokko mana barumsaa Abdiisaa Agaa dugda duuba. TV'n kakuu haaraa kun kan isheen wajjin hojjechaa jirtu TV mo'aa waliin ta'uudhaan waldaan ishee waldaa warra wangeelaa Makkaana Yesuus ifa Najjooti. Akkuma kanallee dhuftanii ba'aa keessan akka isinirraa ka'u hidhaan keessan akka hiikamu kan feetan TV'n kakuu haaraa yookaan waldaan ifa Najjoo kottaa walii wajjiniin waaqessinaa jirti. Guyyaan waaqessuu ishee aduu roobii ganamaa amma galgalaatti yookiin sa'aatii 2 amma sa'aatii 12. Sanbata guddaa akkuma kana sa'aatii 2 amma sa'aatii 12 yeroo waaqeffannaa qabdi. Akkuma kana jimaata ganam sa'aatii 11 walakkaadhaa amma sa'aatii 2 walakkaatti hojjettoota mootummaa fi naggaadotaaf barattoota magaalaa isheetiif yeroo isheen itti kadhattu ta'a jechuudha. Waaqayyo gooftaan isin haa eebbisu. Shaaloom.